Kabajama abbaa keenya egaa amma yuunivarsiitiidhaati 3-7 baataniitu. Barbaacha hojii keessatti mee gaafa eebbaa sana haalli ture mee eebba sana nu kaasaati barbaacha hojii immoo akkamitti gara hojiitti kan dhuftan kan jennu amma maanejara baankii taataniiti hojjechaa jirtu amma lidata Meeksikoo geessaniitu. Sana dura haalli ture sana dura eessatti hojii jalqabaa kan jalqabdan kan jedhuu fi haala tajaajila mana kiristaanaa wajjin lubummaa qabdu haalli ture sun maal fakkaata kan jedhu mee nu taphachiisa. Asirriidha. Amma gaafa yuunivarsiitiidhaa eebbifamee bahu an akka Dooktar Walda Gabriel Masfin jedhamu Adaamaa Yooyyaa hospitaalatti amma daayirekteeradha. Tole. Egaa karaa hafuuraa mucaa kiyyadha. Tole. Isaan Dooktar Walda Gabriel kan jedhaman isaan bira immoo Hayila Gabriel kan jedhaman jira. Isaan nutu dhaabbatee isheen haati warraan kiyya biddiin tolchitee ani koraan falatee nutu fuusisee seera mana amantaatiin nutu fuusisee. Sina takliinitii. Namoonni sababa keenyaatiin innaa wal fuun laalanii waldaa qulqulloota namoonni 13 illee gara gaa'ilatti galaniiru. Sababa keessanii. Sababa keenyaatiin laalanii kumaaf 800 qofa qarshii baasnee. Isin immoo gaa'ilatti jechuudha. Maal guute qarshii kumaaf 800 maaluma guute maal bitee maal dhiise? Birris 300tiin ishiidha uffata adii qofan bite. Ani immoo waldaa qulqulloonni uffata natti ta'u adii barbaadanii natti kennanii deemetanii gaa'ila sana gaggeessinee gara mana keenyaatti dhufnee addee Maartaa Tsaggaayee kan jedhamtu konkolaataa nu fiddee dhufte konkolaataa mana. Nuti lukaanuu yoo ta'e mana amantaa geenye deebinaa. Nuyi diggisii otoo hin taane foon gooftaa Yesuus Kiristoosiin chaappeeffamuudha. Achi gaa'ela jechuun jiraatanii agarsiisuudha. Daa'ima horachuudha, jaalalaa fi walii yaaduudha jennee kanaan kaanee jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin nuti jireenya keenya gaafa gaggeeffannu yuunivarsiitii dirasii ishee sinan gargaara, isheen sanaan ni gargaarti. Waan na mudate mudannoo tokkollee hiriyaadhaan hin mari'adhu. Hiriyaadhaan hin mari'adha. Qabxiin illee yoo bu'e ayizoonaan jetti bakka. Maaliif hiriyaattoo himatan hiriyaa. Qaama tokko jechuun maal akka ta'es dhugumatti gaa'ela kan irratti barata. Wal jajjabeessina. Haamleen shii bakka addadha bakka anis haamleen koo addadha waan wal jajjabeessinuuf jechuudha. Haala sanaatiin yuunivarsiitii gaafan eebbifamee ba'u hojii barbaachatti hin rakkanne. Gaafan ba'ee dhufu namoonni akka qormaataatti natti kaasan jiru. Eebbifamuu eebbifamte hojii waan argattu sitti fakkaata naan jedhan. Sinuu maali qabxii 3-7 qabdu tole mee qormaatichi maalirraa ka'e? Eegaa namoota takkas jedha kan namni nama qora argitanii seexannis nama qora. Irkoon koo maalirratti akka ta'e hubachuudhaaf. Egaa biddeen kan jiru harka waaqayyootiin jedhe. Kan ennaan jedhu Ooditara Federaalaa Boolee Filaamingoo darbiteetta jedhanii ennoo sana naa bilbilan. Yeroo sanatti jechuudha. Hambohaa kaampaaniin naa bilbilan. Ooditara Federaalaa taatanii luba Yoosef Nagaasaa mindeeffamanii hojii otoo hin barbaadiin. Ooditara Federaalaa ta'e fulbaana gaafa tokkooti kanani ani eebbifamee baheetan fulbaana gaafa tokko hojii sana argadhe. Achumaan immoo baachii kiyyaatiif pirezidaantii ta'ee filatamee baachii sana gaggeessaan ture leenjii hundumaayyuu gaggeessaan ture. Achi NIB International Bankiin nawaamee, Daashin nawaamee, Zamanii Bankiin nawaamee, Hambohaa kaampaaniin nawaamee, Coca-Colaan nawaamee. Kun hundumtu kaampaanii 12 oltu nawaame. Waanan filadhuu fi waanan dhiisu walii wallaalee deemee bataskaanatti deemee gombifame waaqayyoo koo bu'aa galateeffachuun jalqabe. Amma kam ta'aadha filannoo kamitti kufuudha kan simboosisu? Kun hojii dhabeetii Idiraas Argaa Odaasiin kaampaanii 12 si waama. Sirriidha. Kanaafuu namni amma digirii 360 sammuunsaa naanna'utti yoo qo'ate yoo hojjete jarraan digirii 360 harkasaa jira. Waaqayyo kenneedhaaf nama dhama'uudhaaf nama dadhabuudhaaf dadhabbisaa waaqayyo inni eebbisaaf akka Yaaqoob. Kanaafuu dadhabuudha qabna dhama'uudha qabna akka eebbifamuuf jedha. Achumaan baankii Ooditara Federaalaa galee yeroo sanatti yuunivarsiitii Higher Education Directorate irratti na qaqqabe. Maayica'u jedhee minaan jennaan achitti immoo yeroo sanatti namoonni akkasumatti wal dhabbiidhaan wal ajjeesu maal jedhu jijjiirraa siyaasaas kanas ture. Achumaan gara biraa gara baankii Daashinitti imale. Sakaan hundumaa dhiiseetan gara baankii Daashinitti imale. Baankii Daashin Incinniitti hojjedheera. Achumaan immoo Buraayyuutti deebi'ee hojjedheera. Giincitti hojjedheera. Deebi'ee ammas Incinni immoo waggaa 2.7 immoo deebi'ee hojjedheera. Incinniitti si'a 2 deebi'ee tan hojjedhe jechuudha. Achi ispoortii Incinniittan jalqabe. Atileetittiin dhufnaa
gaafa ginci jiraattanii mana dhuunfaa keessanii ofumaatii hirmaataa moo hirmaataa bukeessitan jedhamanii dhagaheera. Mee haala hirmaataa bukeessu sana nu taphachiisaa mee akkamitti ture mana sana akkamittidha kan jalqabdamee akkamitti beekumsi akkamitti dhufe manichi hin jigettanii yaadne sodaanne ogeessa qaxaruu kan jedhu sana akkamittidha. Amma wanti jiru lafa kaaree meetira 300 birrii 38,000 binne haalli ittiin binnees jira. Mee haala kamittiin bitame iccitii yoo ta'u yaa maallaqa adda addaa walitti finneet waan gugurreet waan qabnu hundumaas cimmisneet isheen gullit hojjetti isa walitti cimmisneet ani yuunivarsiitii waan hojjedhu waan argadhee hojjedhee sana walitti cimmisneet baankii irraas immoo waan arganne jenneetu mana sana 38,000 lafa sana bitanne. Namni keessa jiraatu onadha goodaadha. Achi kaalkuleeshinii baafanneet dajinoo sibiilaa bitadheetan seeftii harkaa jechuudha. Dhakaa gugurraacha naannoo kanaati otoo hojii baankii hin galiin bariidhaan ka'eetan amma sa'aatii tokko walakkaatti dhakaa 30 dhakaa 20 yoon folloqsee dallaa kiyyatti darbadhe ji'atti ji'a lamatti ji'a 3-4tti siinoo meeqa ta'a kan jedhu kaalkuleeshinii hojjedhe. Otoo ganama hojii baankii hin galiin. Achi halkaniin ka'eetan dajinoo kiyya qabadde deebitan 20 nan buqqisaa 30 nan buqqisaa isa anaanna dideemuu ishiitu buqqisa waan sin ajaa'iba. Gaa'onni waaqayyoo kenneefi gaafa ji'a 3 naamna guutu naannoo siinoo lamaan ta'a kan gurraachisu. Dhagaa harka keessaniin guurtanii fonqolchitanii baastamu? Dallaa keenya guunnee bakka dhagaa sana jechuudha. Edaa qabeenyi uumamaa qabeenya harka keenya jira. Nuti garuu gadi ejjechaa waaqayyoo immoo asoolee ilaalleetu yaa waaqmaana uumtee jennee dubbii masnuufummaa akkanaa dubbanna. Achi ashawaan gashee waan adda addaan galchee achi ogeessi tokko na jalaa hafnaan ofumaaf calqabna akkan calqabeen isheedhaan kottuun calqabna jedheetan achi waan fiigaa dhufee achi inni naa hojjeteen jedha. Achi manitti amma immoo dhiisne manitti amma diizaayinii baay'ee adda ta'eetiin bilookeettiidhaan naannoo kaaree 75 kan ta'u diizaayinii adda ta'eetiin manicha bilookeettiidhaan amma biimii isa dhumaa isa gubbaarra geenyeerra. Ginciitti. Naannoo 500 olitti baasneerra. Amma gara dhumuutti mindaadhaan akkamitti manni ijaaramaa jedha namni waan sin ajaa'iba. Mindaadhaan akkamitti manni ijaaramaa jedhu namni. Dhugumayyuun ijaaramaa mindaadhaan naannoo sin hin gaafadha. Suma deebi'eetti mindaadhaan ijaaramaa mindaara gamu ijaaramaa manni. Hin ijaarama manni. Mindaadhaan hin ijaarama manni. Akkatti mindaadhaan ijaaramu manni kana dura'anii daakuu furnoo birrii 4,600 nan bite. Daakuu furnoo sadaabbootiin tolchan. Galee haadha warraa kiyyaatiin baay'ee haareera kana boodan binnuun jedheen. Maaliin binnu ittaan? Daakuu furnoo. Ijoolleen daabboo jaallatu akkamitti hin binnee naan jette. Waan an godhu sittanii maa jedheetan citiidhaan itti hime. Inni immoo bareeda naan jette. Achi isa 4,600 baasne sana boqqoolloo kumtaala tokko birrii 3,600 binne. Garbuutti daballe. Furnoon binnu daakuu boqqoolloo binnaa. Humna maalii namaa qaba? Addaatee ba'uu malee, addaatee ba'ee daakamuu malee maal nama fayyadaa jenna. Kana caalaa 4,600 kiiloo 136 bite. Kanaafuu qallaba waggaa ta'ee jechuudha. Humni irraa argatan immoo isa furnoorra dachaa 10 dachaa 100 ta'uu danda'a. Boqqoolloorraas qamadiirraas. Qamadiirraa, garbuurraa, xaafii diimaarraa. Uumamadha waan ta'eef naachuraaliidha. Haala akkanaatiin jechuudha. Nuyi maalidhaa waa tokkootiin shawwadamneet isuma irratti goggogne amma dhumaatti duuna. Malee istaayilii jireenya keenya yookiin haala jireenya keenya jijjiirree gara filannoo biraatti gara waan nama boqochiisutti hin tarru. Dharraa fedhii keenya hin jiraannu yeroo hundumaa isuma koppii goone korrojaa jiraanna nuti. Maaf akkas ta'an jijjiiraman danda'amu. Kanadha waan ta'eef jennaan tole jettee sana booda inni baasii sanaatiif baasnu takkuma shawaa siinoo tokko buusne xaxarii siinoo tokko buusne achumaan gara gaantii siinoo tokko buusne bilookeetti naannoo 500 naamna buusne ammas 500 buusne achi qophoofne zim jenne teegne simiintoo binne ogeessa qaxarre tokkicha walaannessine waan sana jechuudha. Qasiisi buskuuta siin hojjetudha mana keessatti gaaf tokko buskuuta naa kennitanii turtan yeroo tokko. Amma listiruu hojjettaniittu, las qaltaniittu, loonis qaltaniittu, wayaa miiccitaniittu waan hin goone hin qabdanii buskuuta hojjechuun maaltu fide?
Buskuta ala amma fayyadamnu እንደውም yeroo ጾomii hin taane hanqaaquu sitti daballee waan adda addaa sitti daballee waan enerjii guddaa kennu tokkotti daballee manatti maan qopheessinee jedhee ishee faana wal mari'adhe sana booda nan bukeessee waan adda addaan jedhee an calqabnaan harka kootii fuuteet bareechitee lafa keessee. Hundumaa mariidhaan malee wanta hin jiru mana keessatti. Mariidhaan hojjenna waan hundumaa wal mari'annee hojjenna jechuudha waan sin ajaa'iba keessa. Naa dhugumatti baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa jireenya keessan keessatti gaafa sagantaa kanaa fi miidiyaan Sootiriyaa sin affeeruudhaati gaafa isin bilbilu nuti akka maanajerummaatti akkasitti jiraachuun barbaannu jireenyi keenya jireenya gadaamiidha kan barbaannu buna isin hin danfisnu barbaadan shaayii garbuu manaatti argachuu dandeessu malee nuun jettanii turtan. Dhuguma namni jechaan caalaa gochaan gaafa jiraatu gaafa mul'atu dhaloota kana keessatti kan mul'achuunsaa miidiyaan Sootiriyaa ammaa kana muuxannoo kana qooddachuu qabdi maatiin miidiyaa Sootiriyaa kanammaa sonaan eegaa akka jiran abdii godhanneeti kaane. Mee jireenyi ol fuudhanii jiraachuu leegzar laayif yookaan immoo jireenya humnaa ol ekstiraavagaansii jiraachuun miidhaan isaa akkamitti shinii galeet waan barbaaddanii amma qarshii qabdanii maatii keessan bulchuu dandeessu mana ijaarratanii bakka barbaadan jiraachuu dandeessu sana keessaati jireenya gadaamummaa filachuun akkamitti dhufuu danda'e dhabni jireenya gadaamummaa otoo qabanii dhabanii homaa gochuun hin danda'amu otoo qabanii akkamitti danda'ame qasiis. Sirriidha amma bari inni leegzarii laayifii jedhanii baay'ee birrii guddaa baasanii satisfaakshinii xinnaa argatu namoonni. Nuti immoo minimum cost maximum satisfaction kan jedhu kan nuti jennu birrii tokkootiin maatii xiyya bashannansiisuu nan danda'ani. Yoo itti amananii hojjetan. Laakka akkamitti bashannansiistaa naan jedha. Birrii tokkootiin namni 2,000 baasee ollaan koo tokko deemee uskii dhuga namni sun. Ani immoo birrii tokkootiin deemee boonoodha jarakinaa abbaa bishaan qulqullu bishaan jirmaa jedhama. Achi deemeetan. Bishaan waaqaadha malee. Jarakinaa 2 bitaa amma tokko bituutti taa'ee dur 3-4 bitaa birriin tokko jechuudha. Kanaaf birrii tokkootiin on sana bite dhaqnattiin dhiqanneet uffata keenya bataskaanattiin deemnutti miiccanneet nyaata ittiin qopheeffanneet amma barbaannee dhugneet ollaan kun sun immoo gubatee gaafa dhufu bishaan meenaa kennennaa jedhe isaaf hin deeman ta'a jechuudha. Inni uskiidhaaf birrii 2,000 fixee dhufu isin immoo boonu dhaqxanii jerikaa tokkoon bishaan qulqulluu waraabbattanii uffata ittiin miicattanii lafa ittiin dhiqattanii warra uskiidhaan gubatee dhufu bishaan hoggaa isin kadhatan laattu. Isaaniif illee taanaa jechuudha birrii tokkoon. Akkamitti dhufe kuni akkamitti madde keessi kuni akkamitti sammuun fideedhaan gaafiin guddaan itti ta'u. Egaa qoloo tamaarii ta'eetan minjaar shankooraatti ennaan baradhu baay'ee minjaar shankooraa Yohaannis bulchaan achi bataskaana sana goddanyaa kiyya suuraan isaanii as jira waliin barannee zuqaalaatti jechuudha. Kanaaf ennaan achi jiru namni tokko nan dheebodhee jedhee birrii na kadhate. Achi midhaanii naamna ture haamtuudhaan qaxaramnee haamna ture haamtuun sun amma ammaatti jirti miti amma ammaatti jirti waggaa 25-26 ol haamtuun sun jirti amma birrii shilingiidhaan bitamte. Sana booda shilingiin kenneef baay'ee nattaari. Xaasaa meeqan ittiin dhugaa naan jedhe. Farsoo dhuga. Innas immoo bishaan liitirri abbaa 20 chiinkoodha. Innaa shilingiin meeqa bitaa? 5 bitaa jechuudha. Abbaa saarii abbaa 20 jerikaana jechuudha. Abbaa 20 5 bitaa. Bishaan qulqullu dheebotte miti hin jedheen kanaafuu deemiti jarakinaa 5 dhugiin jedheen. Jarikaa 5. Farsoo xaasaa tokko miti farsoo waa tokko miti deemiti bishaan jarakinaa 5 waraabbadhuuti dhaqna kee ittiin dhiqadhu kaalsii kee ittiin miiccadhu kana caalaa isa daandii irratti dheebote immoo obaasii lubbuu keetiif illee ta'aan jedheen achi natti darbatee deeme. Shinkoo shilingitti jechuudha. Achi shilingitti kiisiin kaawwadhe jechuudha. Kanaafuu ilaalchi sun ilaalcha haala guddina koo kan waalaattan guddadhe keessaa isarraa himadde isarraa dhufe. Gaafa guddattanii amma maanejara kaampaanii yookaan immoo baankii taatan kana akkamitti hafuu dide hiriyoonni keessanii chaalenji akkamitti warri kun amma deemanii furdatanii maal jedhanii makiinaa qabatanii galaa hoo jiru haalli sun akkamitti chaalenji sin godhee qormaa isinitti ta'eeti kanatti ce'u akkamitti dadhabdanii akkamitti achumatti qabee sin dhaabe kan jedhu san akkamitti sin dandeessise. Tole amma waa tokkotu jira namni tokko jechuudha bishaaniin gaafa qaama isaa dhiqatu irra keessa qaamaatu qulqullaa'a. Gaafa dafqaan dhiqatu seelota isaatu qulqullaa'a. Gaafa gaabbiidhaan dhiqatu lubbuu isaatu qulqullaa'a. Kanaafuu anamma maalidha jechuudha isa furdachuu gabbachuun sun qulqullina seelii hin fidu jechuudha dhibee fida. Kanaaf ani irra keessa qaama koo bishaaniin oon dhiqadhe
qaama koo irra keessaatu qulqullaa'a. Kan gubbaatu. External body. Qaama koo gubbaatu qulqullaa'a. Yoon dafqaan dhiqadhe immoo seelota kootu maashaa kootu. Mar'i maalirraa kaasee qulqullaa'a. Asiidota adda addaa of keessaa baasa. Kanaafuu warra furdatanirra warra ana dafqaan dhiqatutu fayyummaa guddaa qabaa jechuudha. Yoon immoo gaabbiidhaan dhiqadhe lubbuu kootu qulqullaa'a. Kanaafuu asii kaasnee amma keessatti qulqulleessaa deemuu qabna jechuudha. Kanaaf qasiis wanti si nafeen jiru amma dhuguma qophii kana xumuruun barbaaduun ture sa'aatiin garuu deemaa jira. Qasiis walakkaa irratti teekaandoos barataniiru jedhameeti dubbatama. Maal inni kaayyoon teekaandoo barachuu keessan ispoortii teekaandootti immoo maaltu sin fide kan jedhu akkamitti ilaala? Zuqaalaa gadaamii zuqaalaa innaan jiru shaalaqa addaamuu kan jedhaman gadaamii kan galan jiru ture. Gadaamii saamuudhaaf namoonni dhufaniitu iqaabeetii kan jedhamu jira mana mi'a. Isarraa paakaandii gaggaragalanii gaafa bu'an warri saamuudhaaf dhufan hundumtuu baqatee inni kaan mukatti bu'ee mormi jallatee inni kaan maal jedhee qabanii seeratti kennani. Edaa akkas barachuun kun mana amantaa fayyada taanaani nam baradha jedhee dallafetti qabate. Hattootatu dhufeetidha kan paakaaniidhaan bu'anii achirraatti fudhatan. Tole. Inna akkas barachuun kun mana amantaan fayyada. Anan fayyada maatii kiyyan fayyada taanaan innas daa'imummaatti nam baradha jedhee dallafee kiyya keessa. Kanaaf meeshaa badii kana mana kiristaana irraatiin oolcha guyyaa tokko nan baasa nan buusa. Tole barumsicha akkam ture akkamitti jalqabdanoo yaaddaniittu jalqabbii isaaf hojii isaatti akkamitti galtanii hamma eessaa geessaniitu beeltii meeqa qabdu kan beeltii kan fudhattan. Naannoo 3 qabadheera. Beeltii. Faas baradheetani sababa koronaa adda addaatiin adda kunne garuu ga'umsa baay'ee ga'umsa gaarii agarsiisa ture. Leenjisaan kiyyallee saaboon abdiin faa jiru. Akkasumas immoo saaboon bashaanaa faa kanneen jedhaman jiru. Ambiraas saaboon saamu'eel kanneen jedhaman jiru. Maali atooyi akka warra kaanii miti qaamni kee baay'ee ajajama. Kana dura hojjettee taa'inaan jedhan. Laakkaa doon hojjenneen jedhan. Garuu maalidhaa ajajamummaan qaba. Waan ajajan tole jedheen fudhadha. Lafa kanarra ciisi dhoqqeerra jedhan tole jedheen ciisa. Akkas godhee yoonaan jedhan tole jedhee tan raawwadha. Kanaafuu wanti sun dafee naaf qabamu. Ofin dhiibu. Ani akkas ta'ee tan akkamittiin lafa ciisa, akkamittiin dhoqqeerra ciisa, akkamittiin faltiirra ciisaa hin jedhu. Faltiin suniyyuu Oromiyaa keessa waan ta'eef argame. Otoo immoo Sumaalee deemne gadeennaa jedhan fuula nama gubaa, asooleennaa jedhan aduun fuula nama gubaa nama cinceessa. Faltiin sun kan jiru Oromiyaa keessa. Dhoqqeen sun kan jiru Oromiyaa keessa. Dhoqqee akka dhadhaatti asirra kaawwachuun Sumaalee keessatti hin danda'amu. Hin jiru ka. Kanaaf nuti immoo qabeenya keenya hin tuffanna. Garuu dhadhaa caala qabeenya nuti irra jiru dhokkichi faltichi sana caalaa jechuudha. Ani hubannoo akkanaan qaba waan ta'eef gangaladhu keessa mana jedhan gangalan gammachuudhaan. Kanaafuu si'achuu barachuu danda'eera jechuudha. IQ addaa qabdu jedhee dubbachuu fi kaa'eeni egaati amma kun qorannoo biraa barbaachisa. Mee dhumarratti toniin kaasiniin xumurru qophii keenya qophii addaa ayyaana dhaloota gooftaa keenyas Kiristoos keessummaa addaa nu taatanii jirtu. Dhumarratti immoo dhiyoo kana keessatti miidiyaa sooshaal yookaan immoo sooshaal miidiyaalee hawaasaa gubbaa irratti Qasiis Yoosef Nagaasaanii namoota hedduu wajjin atileetiidhaanis kaatanii fiigichaanii meedaaliyaa badhaafaman jedhamanii gaafa arginu dinqii tokkummaa arginee turre. Amma adeemsa baay'ee keessa dhufnee turre. Mee amma meedaaliyaas kun uffattanii jirtu dhuguma kan badhaafamtan meedaaliyaa lamadha. Fannoo keessan jalatti argaatiidha kan nuti jirru. Mee akkamitti atileetiksummaan akkamitti dhufee akkamitti fiigees immoo lubni kaatee hin mo'ata haamileen jedhu akkamitti keessatti ka'e akkamitti jalqabdan gara atileetiksii kan immoo akkamitti dhuftan gara fiigichaatti. Sirriidha. Amma ani egaa barumsaatiin ol seekshinii marraan ture, liid gochaan ture, digirii maastarsii, PhD, doktoreetii ta'ee tan barachaan deema jedhee malee fiigichaatti hangala kan jedhu sammuu kiyya keessa tokko hin jiru. Garuu ilfata ennaan jiru waggaa 19 dura yoomiif qajeelchaafaa dura kilaasii tokkotti barannee kabajamoo atleet yoomiif qajeelchaa baay'ee fakkeenya kan addunyaafis kan nuufis ta'u alaqaa isaaniin ture ani dareetti. Amma isaan daandii sanaatiin deemanii isaan dura garuu ani fiigicha miti kanan fiigu. Aanaa bakka bu'ee kubbaa miilaa taphadhee godina sadii deemee filatamee kubbaa miilaallee nan taphadha ture. Amma yaa luboonni amma sadarkaa albitirarii jedhamutti kanneen ga'an akka fakkeenyaatti kanan godhadhe ni jiru. Ogummaa biyya lafaa. Ogummaan biyya lafaa kan dhorkame tokko illee hin jiru. Gaarii taana wanti dhorkame hin jiru. Kan dhorkame hannaa, sobaa, matta'aa nyaachuu, wal dhiibuu, wal qooduu, maqaa Kiristoosiin daldaluu kana kanatu dhorkaadha malee
hojiin addunyaa bara hin dhorkamne qulqulluu humna keetiin nyaadhu dafqa keetiin jedhamee dubbatan. Qulqulluu Phaawulos fa'aa maal turanii qulqulluu Giyoorgis Fixuuna Radiit maal ture ispoorteenyaa ture bara. Beerutaawit otoo ispoortii hojjechuudhaaf rufa keessa deemu ishee fayyise. Gugsii fardaa keessa akka turan darbannaa eeboo keessa akka turan. Abbaa Takla Hayimaanotumaa fa'aa maal turanii. Adamsituu akka turan jalqaba irratti. Daawit fa'aa maal turanii akkasumas Saamsoon fa'aa maal turanii. Diinallee kan Israa'el irraa fageessanii Israa'el bilisa baasan isaan yaadachuun barbaachisaadha. Isaan yaadachuun barbaachisaadha. Innaa diina fuunis diina lubbuus ofirraa ittisuun dirqamadha. Manni amantaa innaa gubatu wayyoo jedhanii akkas gochootoo hin taane kana jechuun nama hammeenya hojjetuuf maal kennuudha beekamtii kennuudha dhaabbatanii ilaaluun. Dhiisii jechuun barbaachisaadha. Dhiisi maqaa waaqaatiin sin dhiisisa. Dhiisi jechuun nama sana dhiisisuu barbaachisaadha. Akkanumatti immoo namni tokko yoo leenji'ee well trained ta'ee taa'e namni meeshaa misaa'elallee qabate otoo omaatti hin bu'in namichi sun akkanumatti saayikoo isa sodaatee bir'iffatee fiigee bada otoo rukutiin. Bakka muuxannoo sanaan guutanii gaafatan. Ogummaa sanaan guutuu ta'anii argamuun bakka lafaa ka'ee namichi sun hin bir'ifatan sodaata. Saayikoodhaan ajjeesuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu kana dura immoo luba tokko akkasuma mana amantaa kan tajaajilu tokko nama faana wal loleet tubboo isaa qollofee deeme tokko. Namni barbaadamee dhabamnaan akkuma keenya nama teekwaandoo barate tokkotu qoonqoo isaa qollofame sana gallakkisiisee fi lubbutti deebise. Kanaafuu kana barachuun cubbuudha. Amma lubichatu dhahamee ture jalqaba. Kanaafuu nama akkas godhe sana namni barbaadamee dhabame hafuurri hin ba'a garuu hin dubbatu maal hin jedhu namichi sun kufeeran dhaabbatu. Achi daaqoonii baay'ee beekama mugar jiraata. Mikaa'elatti tajaajila baay'ee beekamaadha. Deemee dhufeetu qoonqoosaa sana deebiseef. Lubbusaa oolche. Lubbuu oolche. Kanaafuu nama ajjeesuuf otoo hin taane lubbuu oolchuuf baranna miti. Lubbuu oolchuuf baran. Nama dararuuf otoo hin taane isan jarakinaa tokko baadhu jarakinaa 2-3 baachuudhaaf. Misoomummaa guddisuudhaaf. Ga'umsa caalatti horuudhaaf. Mana amantaa caalatti tajaajiluudhaaf kan barachuu qabu. Innaa ani gara seenaa isaatti innaan deebi'u gincitti incinni waggaa tokko taa'ee tan gincitti jijjiirame. Gaafan ginci jijjiiramee ji'a 5ffaa irratti abjuun arge. Incinni itti deebi'ee lafa sanatti deebi'ee innaan hojjedhuun arge. Naannoo isaa sagalee. Achi Tolasaa. Daawitee xiqqoo bichaa turishi. Tolasaa Damissee jedhama maanaajarri keenya baay'ee nama gaarii. Ijoolleen akka wal gargaaran akka wal tabaabbaran nama tokkoof illee hafee yoo nuti bilbiluu baanne akka ittiin ni loolu hiriyaa sobaatee isin waliin bilbiltan waliin gargaartan waliin gaafattan jedhee eeggama. Dhugaa waaqa. Jaalalaan biraanchi sana hoogganaa nama turedha amma Abisiiniyaa jira hedduu fi galeera. Qashimee bakka jalqabneeti ittiin uftu waa'ee fiigicha sana akkamitti jalqabdanii incinni gaafan ture ginciitti dhufaa jira jettanii dhaabbattanii nama gaarii tokko machitti akka qabdanii waa'ee nama sana kaastanii tume achirraati kottaati gara atileetiksii kanatti akkamitti akka dhuftan boolla keessatti lubni tokko rukutamee ture daaqoniin tokko dhufeeti isa fayyisnaanii nuti kan barannu nama fayyisuuf nama oolchuuf malee Jerikaa tokko lama baannee misoomatti guddisuuf malee hammeenyaa fi miti kan barannu teekaandoos taanaanii atileetiksii jettaniiru. Mee atileetiksii kana akkamitti jalqabdanii meedaaliyaa kana akkamitti argattanii nama meeqa mo'attanii amma maalirra jirtu kan jedhu sana kaasee xumurraa qophii keenya kan. Sirriidha. Innaa ani akka barumsa kootti digirii maastarsii PhD jedheetan deema jedhee yaada malee ispoortii keessa nan fiiga jedhee fiigicha kan jedhamu sammuu kiyya keessa hin jiru ture. Achi incinniidhaa gincitti jijjiirame ji'a 5ffaatti abjuun arge. Incinnitti deebi'inaan hojjedhuun arge. Achi maanaajarri incinnii na waameetu doolaarri miiliyoonii lakkoofsa isaa yoo caqasit amma inni si ergameera doolaara miiliyoonii hedduu si ergame naan jedha. Kun abjuudhaan? Abjuudhaan. Eenyutu naa ergaa jennaan hin sobdaa yookiin immoo namni akkas na ergu hin jiru. Frankiidha kuniin jedheen. Jennaan namanne jedheet print out godhee amma maqaa akaakayyuutti fidee nama latteessisee akkaawuntii kee irratti si gashinaa ati misaa ba'ee naan jedhe. Achi misaa ba'ee maalinni doolaarri jechaan deema. Abjuudhaan jettu? Eekaa. Achi jaarsa fuulli isaanii akka aduu ifu. Jaarsa maanguddoo guddaadha. Karaa harka mirgaatiin mucaa koo naan jedhu. Abeetiin jedhaan abbaa koo. Doolaarri maal akka ta'e hin beektu naan jedhu. Anuu hin beeku yaa abbaa isin meenatti himaan jedha. Doolaarri bari fiigichadha.
Fiigichadha naan jedhu siyaasati. Eenyutu naa ergereen jedhaan. Asiin immoo dargaggeessa dheeraa diimaa wayiitu dhaabatee jira. Profeesar Riichaard Paankiraastus erginaan jedhu. Asirratti barreessitan kana Paankiraastus jedhamu yaadannoo irratti qabatan kanadha. Laakki inni Daawit irraa jira. Amma kaa Profeesar Riichaard Paankiraastus eessatti na beeku jennaan si argameera bakka naan jedhu. Achi abjuudhaa wareeree naan barreessu ati wayyaa kiyya maaliidhaa naan jette. Waan akkasiin argeen jedheen. Indee as jijjiirtee dhuftee fedha keetiin eenyutu achitti si deebisaa naan jette. Fincinneetti. Achi koo gaafa akkas naan jettu ji'a 7 booda istiraakchariin hojjetamee mindaan keenyas ol guddateetu Fincinneetti deebitee tanaan jedhan. Inni dhugumaan ta'e jechuudha. Ishiin da'uudhaaf immoo ji'a 1 ji'a 2 hanqate miti akkas miti. Ji'a 1 ji'a 2 amma pirezidaantii dirasitti HR pirezidaantii dirasii deemee luka irratti kufee kadhadhe na didan. Achi garaa jabaannaa bakka gocha waaqayyoo tokkotu jira maaltu si dhibaan jedheen. Waan ni dhibu natti himtee bishaan waan adda addaa jennaan barmeela gurguddaa biteetan oddoo kireeffanne sanatti tokkichuma akkan guutuu walii gallee waan ishii dhibu hundumaa mijeesseetiman lafa sana deeme. Deebitan Fincinneetti? Fincinneettan deebi hojiidhaaf. Akkam akkana na godhan manaamane jedhee aariin ture. Ammas gara gadaamii kan galle sababaan. Ammas immoo gara fiigicha kana kan gale dhibbaadhaaf sababaati. Innaan achi ga'u teekwaandoo kan barsiisu Bashaada Taarikuu jedha. Saabuun bilbilan bilbilee fi isaa wajjin nyaanne na beellamanii bariitu nan calqabee teekwaandoo kana. Achi teekwaandoo kana calqabeetan gaafan eebbifamee hunda jedhee intini jedhu koronaan dhufe. Koronaan dhufnaan bittinaan jedhanii dhokannee hojjennaa maaskii goonee tolirraa fagaannee hojjennaa. Homaa ta'uu dinnaan hin bittinne gaaf tokko nan ciise deebi'e. Ciisnaan amma koo abjuudhaan ammas hodhu doolaara naan jedha. Maali inni doolaarin jedhaan? Hin fiigdu, irraanfattee hin fiigdu naan jedha. Irraanfadheera amma guyyaa sanatti garuu abjuu isan argisan. Achi eenyu faana hin fiigaa naannoo kana namni hin fiigu barjennaan sa'aatii bitadhuuti sa'aatii kee wajjin fiigii naan jedhe. Achi sa'aatii bitadheetan uffata ispoortii waa hunda bitadheetan fiigichattan gale. Fiigichattan galee takka waan waaqayyoo naa dubbate duubatti hin hambisu waaqayyoo gooftaan jedheetan fiigicha koottan galee achi haati warraa kiyyammoo hundeesse nama hin qabdu ture. Kanaaf maalan godhaa? Isheen absiitii buustee waan adda addaa jettee na eegdi. Ijoolleen mucaan kun otoo gargaaru baay'ee mucaa goobaziidha qatanidha. Warra kaaniin gargaaraa qaama isaanii miicaa uffatatti jijjiiraa waan adda addaa jedha. Manallee isatti gattee gaafa deemte ijoollee hunda akka abbaatti qabee eega. Waaqayyo ammas isaa guddisu isaa beeksisu jechuun barbaada. Miinaas means mi'isuuf gibira Egzaabeer. Hojiin waaqayyo baay'ee dinqiidha kan jedhudha namaas maaliif barataa ta'eetan bataskaana otoo hin tajaajilu qabxii gaarii fidee yuunivarsiitii galee waan hundumtuu milkaa'ee ture. Kanaaf miinaas mi'isuuf gibira Egzaabeer hojiin waaqayyoo bakka dinqiidha jedhetan maqaa kana baaseef jechuudha sanatti. Amma koo achi absiitii buustee eegdi. Ani tolcheetan galgala deemeetan baankii hojjedhee tolcheetan barimmoo hojiitti deebiidha. Buddeenni isin tolchitu? Eeyyan. Biddeen nan toshaa. Naa biddeen tosheetiifan uffata miiccee waan adda addaa jedheetan barii isaanuu hin hafatu. Ani immoo Fincinneettan deebi'a. Hojii baankiitti deebitu? Halkan hojjechaa buleetan ganamammoo naannoo ji'a lamaa manaaman akkasitti gargaare ishiinis immoo bakka dhiphattee jettee haatillee nu gargaaraniinu baay'ee guddaa isaan galateeffannaa. Achi dhumarra daa'ima isa kanadha. Daawit kanadha waan ta'eef carqii as jala keessee lapheesaa of gubbaarratti baattee hojii hojjechuu jalqabde. Amala eelillee bareetan gaafa haati ishee fa'aa dhufan egaa addee Warqii Maammuyyee baay'ee kan haadha kabajnuu fi haadha jaallannudha. Akkasumas obbolaa ishee baay'ee kanan jaalladhuu fi kanan kabajudha. Warra dhiiraas warra dubaraas firiyoottan ishee hundumtuu nu jajjabeessu. Asirras kan geenye eebba isaaniitiini. Ammas immoo waaqayyo nuuf haa jiraachisu jenna. Achumaan eeleen illee gaafa rakkistu kottu amala eelee kanaas ta'e kanarraa harkaa fuudhe jedhanii harkaa fuudheera kun ati warra kiyya jettee. Amma akkas jecha wal jajjabeessineet ishiinis hojii hojjechuu jalqabde achumaan haala kanaan wal jabeessinee fiigicha sanatti hangalee
Gaafan fiigicha sana galu per kiiloomeetirii daqiiqaa 6 fiiguun jalqabe. Kiiloomeetira tokko. Kiiloomeetira tokko daqiiqaa 6. Amma kaalkuleeshiniin isaa jira oddoo kanatti jechuudha. Kun istaandaard taayimii jedhama. Istaandaard taayimii kanaatiin namni hundumtuu maaraatoona sa'aatii 9 walakkaadhaan gala. Riikard taayimii immoo Kipchogeedhaan qabameera. Isa du'e immoo Kelvin Kiproochiin qabamee jira. 2:35 jechuudha. Amma asirra gahuudhaaf isteeppii meeqa fooyyessuu qabna? Isteeppii 24 fooyyessuu qabna. Isteeppii 24. Isarraa amma meeqarra jira kan jedhu kanaatiin illee of ilaalaa jechuudha. Egaa isteeppii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20ffaan 20 jira. Isteeppii 20 amma 6 per kiiloomeetirii isaan fiigu kana dhufee isteeppii 20 ga'eera. 3.2 daqiiqaa kanan kaachaa jirtu kanarra ga'eera. Kun amma leevalii eenyuti kan Kipchogeeti moo kan eenyuti amma leevalii? Meetika leevalii kanatti dhufuudhaaf jechuudha. Leevalii kanatti dhufuudhaaf isteeppii 4 naafa. 4 sinaaf. Isteeppii 4, isteeppii 5 naafa ture. Naan giinci jiru ijoolleen 17 irra jiru ani 13 irra jira ture. Amma isteeppiin irra jiru hundumaayyuu guyyaa guyyaatiin nan galmeessa. Isan fiiguu malee galgala diizaayiniin baasa. Isan fiigee immoo dhufeetan isa diizaayinii kiyya faana nan gamaggama. Maaliif akkana ta'een jedha. Innaa barataa ta'eetan hojiin hojjedhe tokko yoo milkeessullee baadhee maaliif hin milkeessine jedhee amala of adabuu amala of garafullee nan qaba ture. Ofumaa of garaftu. Maal waan ta'eef akkamitti wallaalaan ciisaa. Akkamitti hiyyummaa qabattee ciistaa. Akkamitti fuulduratti hin deemne kennaa waaqayyoo sii kenne akkamitti qabattee ciistaa. Hin kaatu jedheetan amma of adabuu amma of gara fuulduras illee nan ga'a ture. Mee gara xumuraatti dhufna qaasiisan sa'aatiin keenya baay'een ol deemaatii jira. Meedaaliyaa 2 godhatanii jirtu. Yoomidha kan kaattanii kan mo'attanii nama meeqa yookaan immoo atileetikii meeqa keessaatii mo'attaniit meedaaliyaa kana kaawwattamee natti himaa. Sirriidha. Amma isa tokko bara 2021 fiige. Isa sana jechuudha. An biraa immoo mashaallee Itoophiyaas fiigeen ture. Ijoollee 3 amma 4tti amma 5tti illee yoo ati bira darbitee galte si qaxarra naan jedhanii turan. Garuu ani naannoo ijoollee 300 ol gatee galeera. 300 ol. Atileetota 500 taanee fiigne nama 300 ol lakkoofsi ittiin fiige 522dha. Laaluun hin danda'ama. Dogoggorri yoo jiraates na sirreessuun hin danda'ama. Kanaaf akkas naan jennaan 2,000, 3,000 amma 5,600 mindaan isaanii. Ani maatii nama bushuudha. Baankii irrattis immoo nama ogummaa guddaatiin tajaajiludha. Ogummaa guddaa kana kannaa kenne waaqayyoon ulfinniif galanni isaaf haa ta'u hin barbaadu hin jedheen. Dhuunfaadhaan deemuun barbaadaan jedhanii kanaatiin dhiisee jechuudha waan sana jechuudha. Namoonni sunillee kan bilbilanaa bilbilan waan hundasee sagaleellee waraabee lafa kaa'eera akka ragaadhaaf ta'u jechuudha. Kanaaf isa calqabaa Taallaquu Ruucaa Itoophiyaa 2021 isan fiige lammaffaa ba'eera. Innis dogoggoraani. Federaal poolisiin tokko utuman fiigu daandiin darbitu jedhee na qabe. Otoo fiigaa jirtanii moo maal atileetitti hin fakkaanne moo? Xumurarra otoo hin ga'anii maal akka ta'e hin beeku namni yaadaan deebiira natti fakkaata. Hin deebitu jedhee na qabe. Akkas jennaanis omaa na dide. Achi utaaleetu man cabsee bira darbe. Kan sin duubaa garuu sin dursee tokkoffaa ba'e. Kan na dursee tokkoffaa ba'e lammaffaa ba'eera. Innas naannoo nama 25 taaneet fiigine. Nama 25 atileetota 25 keessa lammaffaa baatan yeroo sana tokkoffaa ba'u. Atileetonni kophaa gallakkifamanii. Amma faxxaan maa'ibal kanneen jedhaman isaan jiru isaan faana fiigne. Atileetota faana fiiguun qaba ture. Atileetota faana fiiguudhaaf maaltu uumame lakkoofsi ittiin fiigan hin jiru naan jedhani. Sababa baay'isanii. Lakkoofsi dorgommii keessa galan. Namootas immoo gaafannaan abaluu si agalmeessisu abaluu si agalmeessisu abaluu si agalmeessisu naan jedhu rifarii baay'ate sababa sanaatiin na jalaa taree jechuudha. Amma garuu faxxaan maa'ibalan kan jedhaman nama tokko amma 150 ba'etti teelebirriin badhaasa addaa badhaaseera. Isaan jechuudha. Kanaafuu hojii fiigicha sana keessatti immoo gufannaa adda addaa, arrabsoo adda addaa warruma kiristaanota keenyarraa baay'ee na mudatee ture. Gaariidha. Baay'ee qaamallee akkan ho'isne baay'ee gufuunatti ta'anii ture. Namni inaaftuun yeroo baay'ee gaariin beekan inaafuudha. Maaliif waanuma qabu namaa kenna namni inaafaa kan beeku inaafuu namaa kenna. Namni hojiin jaallanne dadhabinuma isaa sana keessatti burqisiisa. Kan bakka ciisee hin kaane maaf lubni fiigaa'edha. Ofiisaatii bakka ciisee hin ka'u. Miila isaatii machaa'ee kufaatii oola.
warroota kaatanii mo'atanii addunyaatti of beeksisaniif immoo ceephuudha hojiin isaanii kanuma waan ta'eef kun waan haaraa miti isiniif isinii ol siin kaasa malee gad isin hin buusu. Sirriidha. Kanaafuu naannoo nama 50,000 tu fiigee isaan sana keessaa ammas namoota na ceephaan waan adda addaa jedhan hamminya dubbatan hamminya yaadan hunduma isaanii nafaana fiiganii isaanii na mo'achuu dandeenyaan. Bataskaana fagoo tokko nafaana deemanii dursanii qiddaasee kidaanii qaqqabuu dandeenyaan isaan ani badhaasa addaanan qopheessaaf jedha. Kanaaf nu wajjin dhufanii qiddaasee akka deemnuuf fiigichaan jalqabnu. Qiddaasee akka deemnuuf jechuudha. Atileetiksiidhaan eessa gahuu barbaaddu qasiismee xumura keessan eessaan gahuu barbaaddu amma deemsaa? Amma waan waaqayyoo naa dubbate takkumallee dhiisee hin beeku. Har'oo ogeessa liqeennaan ta'u, maanaajara liqeennaan ta'u, baankii innaan galu, ooditara federaalaa innaan galu, innaan baradhullee qabxii qormaata barsiisaan nu qorullee ijaan abjuudhaan laalee tan deema ture. Akkasumatti laalee tan deema ture. Addis fa'aa gaafachuu dandeenya. Addis baay'een jaalladha. Addis Mulugeetaa jedhama hiriyaa naannoo Shawaa Meedaa mana hoteelaa qaba. Wajjin baranne, wajjin calqabne, warra baranne wajjin xumurre. Innaa maakiroo ikoonomiksii waa'ee investment calculation abjuudhaan hin arge. Amma ijoollee wanti kun hin dhufa qo'adhaa jennaan hundumtuu to'eechi jedhan. Addis wanti Yoosef hin beekamu jedhan inni na faana qo'ate. Yoosef abjuma argaa yoo masaa keessatti. Ejjeen bakka abjuu inni waaqayyo isaaf kenne anaaf illee naa raawwachaa jira. Humniif galanni isaaf haa ta'u haadha isaa durboo qulqulleetti ergamootaaf qulqullootaaf hundumaatiif hin jedha. Kanaaf fiigichootiin isa waaqayyo naa dubbate duubatti nambisu waan ta'eef akka sadarkaa biyyaatti otoo hin taane akka sadarkaa addunyaatti fiigee mo'adhee maallaqa mataa kiyyaa biizinasa mataa kiyyaa gamoo mataa kiyyaa miti dhaabuu kanan barbaadu. Gamoo dhaabbata rakkattoota mana amantaa gargaaruu danda'u SH ES kan jedhamu jira. S jechuun spiritual irratti isa lammaffaa health irratti hojjechuu kanan barbaadu. Fayyummaa namaa irratti hojjechuu barbaada. Isa sadaffaa barumsa irratti hojjechuu barbaada. Ilmi namaa yoo barate yoo qaroome ofis jijjiiree biyya isaas jijjiiraa jechuudha. Kanaaf isa dhumaa immoo S'dha waan ta'eef ispoortii irratti hojjechuu barbaada. Ispoortii dura saayinasii nan qaba ture. Saayinasiin sun narraa badeera. Ispoortiidha. Eeyyee. Baqeetu badee bakka narra hin jiru badeera. Ambiraa kentaarooti illee nan qaba ture. Qoricha fudhadheetan qoricha aadaa Haayilee Gabra Taklee Liyyuu Madaaniit kan jedhamu achi fudhadheetan ani qoricha sana fudhadheetan kiiloomeetira 30 fa'aa kiiloomeetira 21 fa'aan fiiga ture. Deemee qorichi sun bakka sanatti ergodhee na guba ture. Gaafan qorichicha fixu bakki isaayyuu hin mul'atu amma gumaa xaafii hin mul'atu. Dhufeennaan itti agarsiisu maal gooteeti naan jedhan. Ani bara akkas qoricha fudhadheetan nan fiiga kiiloomeetira amma naan jedhe namoonni qoricha fudhatanii baasii tokko fermaataa tokko illee lukaan hin deemanii taa'anii hadoodanii deemu. Sababa kanaatiin marsaa 3, 4, 5 yaalamanii hin fayyanii hin qulqullaa'anii naan jedhani. Kana dawaansaa naan jedhani. Fiigicha ittiin hojjechuudha. Achi haadha manaatiin yemmuu saayinasii guddaa qabdi ture. Takka ishee ukkaamsinaan baay'ee ishee hattifachiisaan mataan ishee amma naanna'utti imimmaan ishee illee amma dhangala'utti amma ciistutti illee dhukkuba ture. Amma ishee seenan calqabsiiste ji'a 2. Maal calqabsiistan? Fiigichoo. Fiigicha. Walii fiigdachuu. Baay'ee jabduudha. Sa'aatii 2 faana hojjette. Akkasumatti fiigii miti. Maanaajara faana illee walitti fideera. Maanaajara baay'een jaaladhu. Maanaajara Koochi Makuriyaa kanneen jedhaman isaan faana hojjetti. Ijoollee atileetota egaa jajjaboo faana fiigan wajjin illee fiigde namni ishii dursu nama muraasa ammayyuu. Amma saayinasiin dhiiseera. Dhiiseera hin jiru. Hundumayyuu dagatti. Guddaa galatu. Kootaan xumuraa malee biiluu har'aa. Ambiraammoo ijoolleen wajjin hojjechaa turre ganna. Atileetii baay'ee jaaladhu. Atileetii Warquu jedhama. Kilaba Hoolataarra ture. Ganna naannoo kiiloomeetira 40 fa'aa fiigna ture. Mana hojii otoo hin galiin kiiloomeetira 40 fiigeetan dhufee lafa hojii galee ga'umsaan immoo hojii kiyya hojjedha. Kiiloomeetira isaa asirratti agarsiisuu danda'a. Namni jecha qofaa fudhatasi boode. Kanaaf amma kiiloomeetira 40tti dirasii piistaa giincirraa kaaneet bodda geenyeet kiiloomeetira 30, kiiloomeetira 40, kiiloomeetira 38 fa'aa deemnee dhufna. Amma istiraappoon nu qabutti miti. Amma lafeen nu madaa'utti hojjenna ture. Lafeen nu maduufne taanaan hin jijjiiramne jechuudha. Namni amma dadhabutti hojjeteera taanaan jijjiiramni hin dhufu. Amma hadoorutti hojjeta. Amma lafeen madaa'utti hojjeta.
madaa sana keessaa gaafa ba'ee garuu guutummaatti jijjiirama qaamni isaa jechuudha. Guddaa sin galateeffannaa Qasiis bagattiin sin ga'e ayyaana dhaloota bara 2017 nu jedhaatiin gunnufina qophii keenyarra. Hiriyoota keessanii warra ittiin sin ga'e jettaniin ayyaana bara 2017 dhaloota guddaa. Hiriyoota kiyyaa baay'ee kanan jaalladhu maatii Waaqayyoo baay'ee kanan jaalladhu kan barumsa kiyya irratti na gargaaran kan na jajjabeessan bishaan burcuqqoo tokkollee namoota na obaasan namoota jabaadhu jedhanii na jabeessan miitillee warra na arrabsan baay'ee humna naa ta'eera hamlee naa ta'eera waan ta'eef isaan hundan galateeffadha akka walii galaa yookiin immoo akka itti maatiin galateeffadhu jira warra akaakayyuu kiyyaa warra adaadaawwan kiyyaa hundumaa baay'een isaan galateeffadha maatii Qasiisaan Du'aalam Garramoo fi akkasumas immoo Aragawayni Garramoo isaanis baay'een galateeffadha. Bagattiin sin ga'e jedha asuma ayyaana kanaan. Maatii Gaashee Girmaa, maatii Atleet Asaffaa, Burukii fi haadha warraa isaa hundumayyuu baga ittiin sin ga'e barri kun bara milkii Waaqayyoo faana taatanii bara itti mootan bara mil'ata keessan yookiin kaayyoo keessan galmaan geessan isiniif haa ta'u biyya keenya Itoophiyaa hundumaatiif jaalalaaf tokkummaa akka ta'u hawwii guddaan qaba barri dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos 2017 bara jaalalaa bara tokkummaa bara araaraa akka nuu ta'u bara eebbaa akka nuu ta'u hawwii guddaan qaba bagattiin sin ga'e jedha galatoomaa isinillee dhuftanii mana kiyyatti sagantaa kana na gaafachuun keessan kun hin fayyada uummata hin fayyada sammuu hin jijjiiraa nama hin hojjechiisaa jettanii ani akka waan xinnaatti allaala isin immoo akka waan guddaatti ilaaltanii dhuftanii waan ta'eef isinillee asitti argamtanii uummataaf kaayyoo koo dadhabbii koo muuxannoo koo hiruudhaaf asitti argamu keessaniif Waaqayyo gooftaan gatii saniif gatii bara baraa isiniif haa kennuun jedha galatoomaa miidiyaa Masootoriyaa akkasumas maamiltoota isaa hundumaatiif hin jedha. Guddisni isin galateeffannaa sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu barattaanuus walitti nu haa deebisu jechuun jaalladha irra deebiidhaan baga geessan muuxannoo kana hundumaa waan nu qoddaniif Waaqayyo waan isiniin teessisee ittiin nu barsiisee Waaqayyo guddaa galateeffannaa maqaa keessaniin guddaa galatooma isiniin jenna. Egaa Qasiis Yoosef atileetiksii hojjetaa maanajarii baankii akkasumas teekaandoo hundumaanuyyuu kan guutamanidha. Mee haadha manaa luba jaallatamoo Qasiis Yoosef Nagaasaa addee Tasfaanesh Tarreessadhaa fi maaliin kaasaa waanuma copha tokkoon barbaada ammaan isinirraati. Qasiis Yoosef isiniif maalidha akkamitti ibsitu akkamitti argattanii mee gabaabsaatii waa'ee Qasiis Yoosef akkana jedhaatiin haa kaase waan itti ibsamee jechatu. Ishi galatoomaan jedha. Egaa nuufi isaan nuti akka abbaatti abbuu ennee waamnasi. Tole. Bakka guddaa qabnaa fi jechaan isin ibsamu. Tole. Achiillee ganama barii ka'anii ispoortiillee hojjetanii hojiillee hojjechaa oolanii manatti illee galanii dadhabee odoon jedhiin bakka na dadhabeetti na gargaaru daa'imallee dhiquu ta'uu danda'a uffata isaanillee miiccuu ta'uu danda'a nyaatumtillee odoon bilchaatiin eeguu dhiisuu danda'a isumallee nu gargaaranii waan jiru bakka na dadhabeetti hamma lukallee nu dhiqanitti dhugaa qatiifoo ta'e jechuudha. Innaa inni ibsamu dhugaan jedha abbaaf haadha malee akka xiqqaatti waan akka laallamutti ibsamu miti. Namni akkanatti ispoortii irrattis akkuma ittiin hojii irrattis mana amantaallee sanbatallee boqonnaa qaban. Amma fakkeenya dheengaddumallee luka isaaniitiin Gabriilii Asoolota deemanii tajaajilanii dhufanii sanbatumallee nan boqodhan jedhanii mana amantaa yoo ergamullee ta'een ergamu nuufisillee akkasumatti ergamu. Namni achitti ganama fiigee galgala fiigee biiroo immoo akkasitti olii gaddeemee jira haalli nama kastamarii barbaaduun jira olii gaddeemanii dadhabbii hedduu jira biirootti soo ta'e haa ta'ullee malee dadhabbii odoon jedhin achiillee deebi'anii maatii isaanii gargaaru dhugaa waaqatiifoo ta'e bakka guddaa isaanii qabna nutis taanaan isaanillee dhabnee hin jiraannonni manuma keenyallee san gallakkisnee hin dhufne jechuudha. Sinfaana asumatti kiraa teenyee jiraachuu nu wayyaa. Sinfaana nu wayyaa si dhabnee jiraannu itti sin barru inni kaanii dhufne jechuudha. Kanaaf ani amma waan tokkoon isin gaafachuu barbaada. Egaa namni jaalalaanis tokkummaanis hundumaan jiraata. Guyyaa tokko garuu miilli lamaayyuu walitti bu'uu danda'a jedhama. Miti miilli lamaan tokkicha jechuudha. Wanta akkasii hoggaa dhufee qormaan itti qoon dhufuudha. Akkamitti furmaatatti dhuftu akkamitti furtu mee qormaaticha sana akkamitti furtan?
waan ulfaatan yoo ta'e walitti hin buunu yeroo baay'ee walitti hin buunu amma yoona waggaa 10 wayii waggaa 12 ol 13 ol waliin jiraanne namni taa'ee nu araarsin beeku. Ollollee walitti buune anis maatii kootti badee yookiin immoo alatti illee bahee firrii yookiin namni illee na galchee hin beeku jechuudha. Ofumaan walitti bu'uun numa jira. Qormaanni numa jira. Hin jiruu miti. Garuu ofumaa fiikna. Ofuma keessanii teessanii hundumasa eenyutu toon himiin? Eenyumatti odoon himiin yoo nani balleessaa qabaadhe dhiifaman gaafadha. Yoo isaan illee waa dogoggoran dhiifama na gaafatu haala akkasiitiin jechuudha. Mool mari'anneet hojjennas immoo waan ta'eef hundayyuu mariini waan ta'eef waan walitti buunus hin jiru jechuudha. Qasiisa argachuu keessanitti maal isinitti dhaga'a? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyotu naaf kenne. Dur waliin beeknu isaan guddatan mana amantaatti akkuma isinitti duraa himan bakka hedduu deemanii mana amantaa irratti guddatanii ana nan guddadhe dhaloonni koo Gaalessa. Ana dandii ta'ee anuma dandii jala jirti Gaalessaan jedhamutti ana guddadhe immoo Giincimattan guddadhe yaa baroomsanis immoo na dursu akkuma darbanii na dhaqqabanii gaafa na dhaqqabanis immoo kutaa 7ttis immoo ani jaan baradhaa isaan 7 baratu. Gaafa kana gaafa dhukkubsatanii morma kuna dhukkubedhanii dura kaasanii illee turan. Innas gaafa isaan adda kutan ol dhaqqabni barumsa irratti. Ministirii gaafa qoramnu isaan na fuuldura taa'anii duubarra taa'een qorame isaan akka malee danda'u ani immoo barumsaan ammas miti. Kan na guddise obboleessa abbaa kooti waan ta'eef baay'ee hojiidhaan namni waa'ee barumsaa akkasitti hordofu waan ta'eef na gargaarullee ilaalee yaa'u odoon hoggassi beekee raadhee akka ammaa kana sin gargaarallee illee walitti qalladaa ture jechuudha. Achii kutaa 10 nan dhabee kutaa 11tti gaa'elatti galle jechuudha. Waldaan qulqullootaa eebbifamaa yaa'u jiraatanii waan hundayyuu isaan makiinas waan adda addaa obboleessaadha kiyyaas aanaa dandii bulchaa turanii makiina mootummaa qabatanii dhufanii haala akkasiitiin salphisneetuma jechuudha. Waan tokko guddisnee ilaallu nu yamma. Salphisneetuma ilaalla maaliif hundaa eeyyama waaqayyootiin malee hin ta'u. Kan waaqayyoon eeyyamne yoomiyyuu hin ta'u. Waaqayyoota walitti nu fidee salphisnee ilaalla. Hojiis immoo hin tuffadhu. Isaanis Kiristoos illee gadi bu'ee ilma namaa dhiqe jechaan luka ilma namaa dhiqaa turanii leestiroota ragaa turanii anillee gullii hojjechaan ture. Leestiroota hojjetaniitu? Wajjinis leestiroo hojjedhe ambotti deebisee immoo ganna gizee yuunivarsiitii dhufan isaan leestiroo hojjetu ani immoo gulliitiin nagada. Bakka daa'imnitti illee qabadhee waan nagaduuf na dhibutti barbara illee naa qanaxxasu gullii ta'anii jechuudha. Wajjin tolchine wajjin onnaa. Waan nuti waliin hin hojjetin waan nuti waliin dabarsin hin jiru yoo narra geenye irraa galanni gooftaaf haa ta'u jedha. Horaa bulaa dagaagaatii jiraadhaa siniin jenna bagattiin sin ga'e kan ittiin jettamee dhumarratti bagattiin sin ga'e jedhama. Ani bagattiin sin ga'e nan jechuu barbaadu obboleewwan koo haadha koo akkasumas obboleessa haadha kiyyaa suma koo jechuudha. Baay'ee jaalannaani gara laafessa bakka rakkanneetti bakka isa waammatneetti waaqa gaditti nuuf kan dhiyaatu isaanii isaanis bagattiin sin ga'e dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin baga sin ga'e eebbifamaa nu jiraadhaa bakka sirni waammanneetti bakka nu gargaarannetti nuuf dhiyaattu nuuf jiraadhaa idimee isiniif haa kennin jedha akkasumas immoo kiristiyaanota hundaan amantaa kiristiyaanaa kan ta'e hundaan bagattiin sin ga'e jechuun barbaada. Guddisnee si galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu horaa bulaa deebanaa akkanumatti cimtanii maatii warra luba Yoosef jennee akka maqaa keessan kasuma qeenu taasisu.